ፈረሰኞችና ሟርተኞች ኩታ ከነ keessatti ፈረሰኞota fi ሟርተኞota yookaan xonqoltoota kan waliin laallu ta'a. Kutaa sadaffaa irratti akkaataa kamiin xonqolaan akka ilma namaa miidhu kan agarre ta'a. Adeemsa har'a nama fakkaatanii dhufanii nama miidhan kan kutaa arfaffaa kana keessatti waliin laallu ta'a. Viidiyoo kana amma dhuma isaatti yoo laaltan irraa barattu kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Turtii gaarii. Egaa dhaggeeffattoota keenya viidiyoo kanarraa akka ilaaltanitti maatiin Bortolaa maatii hawaasa keessatti kabajamaa fi jaalatamaa ta'uun waan beekamuuf hinaaffan mo'artoonni naannoo maaliif walii galu maaliif jaalatamu jechuun karaalee maatiin kun ittiin rukutamu yaalan. Jalqaba irratti abbaan Bortolaa irratti duulan. Abbaan Bortolaa bulloon fardeen gugsuudhaan akka beekaman kutaa lammaffaa keessatti ilaaluuf yaalleerra. Abbaan Bortolaa hawaasa keessatti bulloo jedhamuun beekamu. Bulloon yeroo ayyaana waggaa kanneen akka masqalaa, ximqataa fi ayyaanota biroo fardeen ofii fe'achuun gara gugsii deemu turan. Kanuma hinaaffuudhaan xonqaa'onni mora itti moran jalqaba irratti hojii akka jibbuun ikkonomiin isaa miidhamu godhan. Fardeen inni ittiin gugsii deemu akka gurguru taasisan. Bulloon yeroo kana ta'iiwwan kana maal akka ta'e hin beekne ture. Dhaggeeffattoonni keenya seenaa bulloo kanarraa waan hubatamu bulloon bohaaruu fi maatii ofii jaalachuu malee boolla duubaa itti qotamu hin baranne ture. Isinis yaa nama waliin nyaattanii fi dhugdan gargar baafachuu akka qabdan asirraa kan isin barsiisu ta'a. Ta'iiwwan kun kan eegale bara 1980 keessa. Maatiin Bortolaa ta'iiwwan kana gargar baafachuuf gara mana amantaa Ortodoksiitti bakka xabalaatti ta'iiwwan ta'ame kana kan baratanidha. Maatiin Bortolaa maatii ganamaa galgala qudduus 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 Egzaabeer jechuun amantaa kana amanuu turanidha. Tarii jaarsi yaa Gabreel yoo jedhee citaa lafaa buutes hin kaasu. Jaartiin yaa Maaram yoo jette bishaan gannamillee ol hin qabdu. Kun immoo diinatti dhale. Namoota amantaa isaanitti cimoo fi hojii isaaniitiin qulqulluu ta'anii jiraatan seexanni ni qora. Seenaan kun seenaa Iyyoob waliin akka wal fakkaatu ibsa. Iyyoob 42:10 irratti wanti baratamu Iyyoob amantaan cimaa waan ta'eef seexanni qabeenya isaa guyyaa tokkotti akka irraa fudhate ni yaadatama. Akkasumallee Matsaafni qulqulluun raa'ee Yohaannis 12:1-17 irratti akkas jechuun dhugaa qaba. Mallattoo guddaan samii irraa mul'ate. Aduu uffattee urjiin miidhagdee mataa ishee irratti akiliilii 12 kan qabdu dubartiin tokko ni mul'atti. Isheenis ulfooftee ilma namaa hunda ulee sibiilatiin kan bitu ilma dhiiraa deesse. Ilmi ishee kunis gara abbaa isaa gara samii deemuudhaan harka mirga abbaa isaa taa'e jedha. Samii irratti sababii kanaan samii irratti lola ta'e. Mikaa'elii fi seexanni wal lolan. Warri seexanaa warra Mikaa'elaa hin dandeenye. Kanaaf egaa maatiin Bortolaa ammuma fe'eeyyuu mortuun itti mortus nyaaphan itti baay'attus qudduus 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 jechuun waaqatti amanu. Ergamtoota isaa ni jaalatu. Haadha isaallee ni jaalatu. Warra Mikaa'elaa hin dandeenye jedha.
addunyaa maraa kan dogoggorsiisu daabiloos kan jedhamu seexanni jawwee guddichi boofti gara lafaatti Mikaa'ilaan darbatame. Kanaaf yaa Garbeelii yaa Mikaa'ila jechuun maatiin Bortolaa. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa diinni humna seexanaan deemu mo'artanyaan yoom kanaan dhiiseree maatiin Bortolaa akka wal lolu taasise. Maatiin hundi dhiyee bari'ee wal lola. Maatiin akka wal lolu taasisuu irraan darbee bara 1993tti maatiin Bortolaa mana baadiyyaa citaadhaan ijaaramte haaromsachuuf mana duraa keessa jiran diiguudhaan bakka mana haarawaa itti ijaaran qopheessan. Bakka utubaan dhaabbatu qotanii halkan yeroo isaan rafan xonqaayonni bakka utubaaf qotan sana jala summii seexanaan faalame killee duudaa achi jala kaa'an. Isa malee bakka biraa bakka namni ittiin yaanne hundee qaaraa jala akkasumallee yeroo duratti namni yoo du'e manni amantaa osoo hin babal'atin dura oddoo yookaan dhayii bakka jedhamutti namni awwaalama ture. Achi jalallee mora isaanii kaa'aniiru. Egaa kuni baay'ee ajaa'iba. Ilmi namaa ammeenyi isaa kan seexanaa caaleera. Kanaafuu yaa ilma namaa ammeenya kana gootullee ammeenyi kun dhumni isaa sumatti deebi'a. Dhumni xonqaawotaa badiidha. Oriit Zadaagim 18:2 irratti dhumni xonqaayii badiidha jedha. Badii jalaa isinaa baasu. Wayyaraa hojjetanii baduu jalaa isinaa baasu. Dhuma isinaa tolchu jechuudhaan viidiyoo kana asuma irratti hin xumuru. Amma dhuma viidiyoo kanaatti waan nu faana turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kanaaf haaraa warri taatan laayik, sheer akkasumas sabiskiraayib gochuun na cinaa dhaabbadhaa. Koomentii illee naa barreessaa isiniin jedha. Kutaa itti aanuun amma wal arginutti nagaan turaa. Horaa deebanaa gadaan qufaa gabbina. Gabbisi Waaqa.